Me, hi. Ashama. Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota bizuu odootii dhufeeraadha. Alla kana dhufe ho'iwaanni nama affeela. Affeelameen jira. Innaa alla kana dhufee mata duree ta'a. Mannichi siliksite. Alla kana dhufee mata duree samooni kana shamba godhaa jirtanidha. Innis maal inni yoo jettanii waa'ee Itoophiyaa fi Jawaar jedhamu. Itoophiyaa fi Jawaariin araaraman kan jedhu mata dureen viidiyoo kiyya har'aa Itoophiyaa fi Jawaar araaramanii kan jedhudha. Ani Jawaar hedduun takkan jaaladha. Aannan jaaladhu dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan jaaladhuuf wanni inni jedhu hundumaa nan taqabbala. Garuu anan irraa fudhadhu yoo sirrii ta'e qofa jechuudha. Jawaarin nan jaaladhaan ammas maaf sharshar gootan singini maaf akkas taatu garuu sin maaf duula bantu. Kanaafuu hin duulinaa namarratti. Jawaar hedduu nama Oromoodhaaf ta'uudha, nama Oromoodhaaf dalaguudha, nama Oromoodhaaf ta'uudha. Kanaafuu irratti hin duulinaa isiniin jechuu barbaadati. Sweet me, yeah. Innaa alagaanis irratti duula, Oromoonis irratti duula. Maali garuu? Maaliif akkas taatu? Jawaar dhugumaan Oromoo gataa? Isinitti fakkaatu? Waan Oromoo gatu isinitti fakkaata? Maa sobamtu gani? Hin sobabinaa dhugaa rabbi. Sobni baay'ee fafeedha. Hin sobabinaa. Qabsaa'onni nuti qabna jennullee amma gisee ammaa kana yeroo irratti duulan arginaa. Kun hunduu sirriinis akkuma jirutti ta'ee you sweet. Innaa irratti baay'een duulinaa jechuufanii inni biraa immoo irratti duulinaa like, share, subscribe godhaa. Mana kiyya seenaa jajjabeessaa. Ani garuu nan deeggara Jawaar. Yaadni Jawaar fide hundi ani ammaa kun keessattuu hedduu takka naa oolu. Tokkoffaa kufaatii Oromoo fi Oromiyaa irratti gaa'u ni hambisa jedhee namana. Maaliif otoo biitti kun bixinxilamte Jawaar harka wanti jiru hin jiru ammarratti garuu adeemsi isaa kun baay'ee natti tola jechuun barbaade. Kanaafuu warri duulaa jirtan kun mee gad dhaabbadhaa ilaalaa isin jechuufan. Ani garuu adeemsi Jawaar hedduu natti tola. Injifataadhallee jedhee namana. Inni injifatallee dhugaa rabbi. Dhugaa waaqa inni injifata. Maaliif yaada mo'ataa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hunditti keessanuu dhaabbadhaatii of ilaalaa. Sirraa bareedee hundumti keessanuu dhaabbadhaatii of ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Yaadni kiyya kanuma like, share, subscribe godhuu danda'u. Dhaabbadhaa gaaffii gaafadhaa isiniin jedhee ture torbee darbee gaaffii nan gaafanne qashtii qalloo akkas naan jettanii yaa malee gaaffii nan gaafanne jechuudha. Kanaafuu har'a immoo ani mata dureen kiyya yookiin yaadni ani fide duula Jawaar irratti baname maaliif akka ta'e naan galle. Ani garuu akka kiyyaatti yaadni isaa ani nasi mata jedhee tana abdadha yookiin yaada jechuudha. Kanaafuu yaadni Jawaar amma qabatee deemu baay'ee sirrii fi badiinsa Oromiyaa irra ga'u hambisuuf natti fakkaata akka kiyyaatti. Ani kan xiinxaletti jechuudha. Anis Jawaaridha. Gara fuulduraa eenyu ta'uu feeta jedhan jettanii Jawaar ta'uun fedhan ol ta'anii jechuudha.
Antaa gara fuuldura isatti hin bahe. Obboleetti dhabe hin fakkaadhu dhugaa. Isatti hin bahe. Isumatti hin bahe obboleetti dhabne. Ani obboleetti Jawaarii sheerii godha. Jawaar biraallee nagaa jajjabeessa. Ani Jawaar hedduu takka hin jaaladhu dhugaa dubbachuuf. Ammas taanaan Oromiyaa waan gate natti fakkaatu hin gatullee. Jawaartu Oromiyaa gata hin gatu dhugaa waaqa. Dhugaa rabbiin Jawaar Oromiyaa hin gatu abadan. Jiraachuullee hin danda'u malee Oromiyaa gate jiraachuus hin danda'u. Garuu Oromiyaas hin gatu. Garuu adeemsisaa kan ta'uu mala malee Oromiyaa waan gatu natti fakkaatu. Tokkommoo dhimma alaabaati. Dhimma alaabaa obbo Daawud Ibsaatiif kabaja guddaan qabaafanii nan jaaladhallee nan kabaja ammas gara fuulduraas jechuudha. Xiqqoo garuu wanti dogoggora ta'e tokko alaabaa koo yookiin garee tokko yookiin immoo kutaa tokko yookiin immoo budinii tokko yookiin paartii tokko ta'uusaa xiqqoo alaabaa baay'ee jaaladhuudhaani. Alaabaa baay'ee jaaladhuudha. Kanaafuu alaabaan tun immoo budinii tokko yookiin paartii tokko ta'uun isaa kiyya jedhee machuusaa xiqqoo bakka sanatti nan aara yookaan immoo sirrii miti jedhee fudhadha. Kanaafuu alaabichi kan Oromoo ta'e kana mana yaadni kiyya kanadha. Kanuma fakkaataa jechuudha yaadni kiyya. Like, share, subscribe. Sheerii godhame warroonni subscribe guuttanii sheerii godhaa yaada kiyya kanas namoota biroo biraas akka ga'u. Oromoon maaliif walirratti duula? Maaliif walirratti duultu qoy? Anna ajaa'iba tokko kanadha. Duula walirratti baname kana walirraa dhaabuun barbaachisaadha. Otoo nuti wal nyaannu akka nu nyaanne bineensi jedhe eenyudha weellistuun. Otoo nuti mana keessatti wal nyaannu akka nu nyaanne bineensi. Taanii sitti koflaa jiru Oromoo. Dhugaa rabbi. Nutti koflaa jiru. Amma caldirri nama taanii sinal nyaatan asitti nu ilaalanii nutti koflan garuu isaan. Kanaafuu kana keechaa of baasuudhaaf wal hubadhaa. Waliin deemaa. Tarsiimoodhaan masakamaa. Jabaadhu. Dhugaa ani hedduu yaadni Jawaar naa ta'ee jira. Jabaadhutti fufii kanumaan cimii duubatti hin jedhin dhugaa. Maaliif Oromiyaa bittinnachuu keessatti bakka jiraamti. Kanaafuu tasgabbaa warri duula bantan kuni nagaan naa turame. Jedhaa yaadni kiyya kanuma. Yaada kiyya kana immoo namoonni subscribe guuttattanii sheerii godha namoota birootaaf akka ga'u. Sheer waliif godhuun barbaachisaadha. Keessattuu istirimaayindii jirtu na didee jira waan ta'eef kana viidiyoo kana sheerii godhaatiin namoota biraallee akka qaqqabu yaadni kun jedha. Asumarrattan xumuraanii yaadni kiyya kana fakkaataa. Nagaan tura. Footoon kaa'ame xiqqoo.